Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota jaalal dhugaa har'a kan laallu inni amma booda singowwoomsuu mata duree jedhu. Mata dureen kun baay'ee gaariidha, keessumattuu walitti dhufeenya jaalalaa kanaan dura wal gowwoomsuun wal shawwaduun yookaan ammoo wantoota hin taane walirratti raawwachuun keessa jiru keessatti akkamiin nama kan amanee wajjin jiraadha, egeree akkamiin amanee wajjin itti fufuu danda'a jettee yoo ka shakkitu taate amma booda akka inni sin gowwoomsine gowwummaa waan tokko akka inni sirratti hin dalagne karaan ittiin beeytu viidiyoo kanammoo hanga dhumaatti akka hordoftan kabaja guddaan isin gaafadha. Maarree yeroo baay'ee walitti dhufeenya jaalalaa keessatti walitti dhufeenya bultii keessatti wanni yeroo baay'ee dubbatamu inni bari isii gowwoomsee yookaan ammoo inni waan biraa duuba isii irratti nama biraa baasee kan jedhu hamii yeroo baay'ee dubbiin akkanaa ni dubbatamaa jechuudha. Istooriin akkanaa wanni akkanaa taateewwan akkanaa ni jiraa jechuudha. Maarree kana keessatti ka baay'ee miidhamu dubartoonni hin miidhamanii jechuudha. Abbaan warra isaanii namni isaan wajjin jiraatan jaalalleen isaanii yoo ka'anii gara biraa deemanii kun gowwoomsuudha. Ammoo baay'ee tokko fiil godhanii jechuudha. Kanaafuu akkamitti amanamummaa isaa akkamitti amanamummaa walii uumuu dandeenya, akkamitti amanamaa walii ta'uu dandeenya ka jedhullee gaafidha. Ammoo namni kun maaliif waan akkanaa kana duuba jaalallee ofii raawwatee maaliif nama biraa wajjin waan akkanaa odoo jaalallee qabu godhaa ka jedhullee innillee deebii uf danda'ee qabaa jechuudha. Garuu yoo waan akkanaa kun jaalalleewwan jidduutti uumame shakkii uumaa wal amantiillee dhabamsiisa, deebi'anii ammoo akka waliin galle godhu danda'a jechuudha. Rakkinni jiru yoo waliin dubbatanii sirreessaniin booda wanni akkanaa kun sirraa'uu danda'a jechuudha. Ammoo akkamitti dhiirri an wajjin jiraadhu abbaan warraa an wajjin jiraadhu jaalalleen an wajjin jiraadhu kun na amanamaadha jennee fudhachuu dandeenya. Mallattoon ittiin beeknu maal faa jennee ka gaafannu taate wantoon anam armaan gaditti isinii dubbisu kun yookaan ammoo wantoon an armaan gaditti isinii himu kun mallattoo baay'ee gaarii ka inni si amanama ta'uusaa mul'isuu jechuudha. Abbaan warraa kan kee yookaan ammoo jaalalleen kan kee yookaan hiriyyaan kan kee namni wajjin jiraattu amala armaan gadii kan qabaateennaani namni sun dhugumaan si kalaa jira, si gowwoomsaa hin jiru jechuudha. Yookaan kanaan durallee si gowwoomsaa ta'e dhiifama gootanii walii galtanii amala kana qabaannan namni kun si gowwoomsaa hin jiru jechuudha. Tokkoffaa waan si wajjin godhu keessatti dhugumatti si wajjin godhaa jechuudha. Yeroo hundaa dhugaa qulqulluu of keessaa qabdu waan haqaa ka ati itti amanuu dandeettu si wajjin raawwataa jechuudha. Yeroo hunda si wajjin waa'ee dhugaa dalagaa jechuudha. Waanumti qoollee odoo taate waan guddaallee taate sobuu yookaan ammoo waan agartee si dogongorsiisu hin godhu jechuudha. Yeroo hunda dhugaa sitti himaa jechuudha. Fakkeenyaaf bakka jiru dhugaa sitti himaa jechuudha. Eessa jira jettee ati bilbilaan ka gaafattu taate bakka jiru sun ammoo dhuguma si himaa jechuudha. Waan fi yaade sitti himaa jechuudha. Yaadi isaa keessa maaltu jira waan itti dhagahame sitti himuu fi duubatti hin deebi'u jechuudha. Dhugaa waan keessa isaa jiru ifatti baasee kasin dhoysine sitti himaa jechuudha. Kana akka ati isa jaalaltuu jaalala isa akka qabdu waan inni siin jedhu kan akka tamantullee uf keessatti amanaa jechuudha. Kanaafuu abbaan warraa kan kee waan godhu ifaan ifatti si wajjin goonan namni sun si gowwoomsaa hin jiru jechuudha. Lammaffaa yeroo hundaa akka atini garasaa waan inni godhu jiru beeytu ufisi qabaa jechuudha. Kan jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaaf ati eessa jirtee jettee isin gaafattu yoo addaan deemtan meesejii ergitee fi eessa jirteetti isin gaafattu isumattu an bakka kanaa jira jedhee meesejii si erga yookaan ammoo si bilbilaa bakka jiru sin dhoysuu isa gaafachuun qabdu jechuudhaati. Sagantaa isaa karoora isaa sitti himaa jechuudha.
sagantaa isaatiif karoora isaa isa gaafachuu arda maal goota jetteeti kan inni of keessa cal'is ati isa gaafachuun qabdu jechuudha inni bar'aadha waan akkanaa godhu ida bor waan akkanaa godhu ida kan ifaan ifatti beektaa jechuudha waan inni godhu deemu mana keessatti yookaan ammoo bakka hojiin jiraattanitti haal inni keessa jirutti in beektaa jechuudha inni yeroo hunda waan ufii kana sitti muufi qophiidha jechuudha qophii qofa osoo hin taane kaka'umsallee agarsiisa ammoo sittillee beeksisaa jechuudha waan akkanaa godhu barbaada waan akkanaa raawwachuu eda kanaafuu atini inni maal hojjechuu eda maal godhu eda yookaan ammoo sababa wayii sii kaayee ambara kana sitti nimne kan akkas hin taane jedhee waan ati hin beekne si duuban godhu jechuudha hin beektaa jechuudha sagantaa isaa kunis jaalalleen kee si gowwoomsa hin jiru jechuudha yeroo hunda biiziif godhaa jechuudha kan jechuun maal jechuudha waan ufii dalagurratti cichee yookaan ammoo yeroo kenneefi waan sun irratti dalagaa jechuudha nama biraa bir dhaqee waan garagaraa karaan inni ittiin raawwatu yookaan ammoo dalagaa ufii irratti biizii waan ta'eef waan ufii hojjetu yookaan baratu taate yookaan hojjetu taate garuma deemenu waan ufii godhu sun irratti yeroo ufii kenne carraaqqataa malee nama sadaffaa gara nama sadaffaa yookaan ammoo gara biraa deemee gara nama dogongorsiisu yookaan ammoo gara waan biraa jechuudha kophaa ufii deemee rakkina keessa akka hin seenne si himaa jechuudha kanaafuu amali isaa irra atillee ni agarta jechuudha inni nama waan ufii hojjechuu deemu yeroo ufii fayyadamuu deemu malee nama kara biraa deemuu miti kara biraa kan deemne qabaate manuma taasi wajjin yookaan yeroo ufii irriban dabarsaa yookaan ammoo waan agartee hobii ufii fakkeenya fi yookaan hobii jechuun barreessullee yookaan ta'u taate yookaan dubbisullee taate yookaan tiivillee daawwataa taate yookaan man keessatti wasi gargaarullee taate hobii fi godhataa malee waan ati hin beekne si duuba hin godhu jechuudha kabira ammoo inni nama kanaan dura karaa irraa isa gorsee fakkeenya fi yoo hiriyaa kanaan dura ka qabaatu taate hiriyaa sunillee hunda addaan citaa jechuudha siif jedhee addaan citaa hiriyoota isaa waan kara agarte isaa mala biraa isaa dhahu kan hunda gargar bahaa jechuudha siif jedheeti waan ufii kanaan dura itti hirmaachaa ture hunda hiriyaa taatee jaalallee duraanii taate hunda addaan citaa jechuudha yeroo ufiitii fi haala ufii hunda si wajjin dabarsaa jechuudha kabira ammoo fedhii kan kee si guutuuf fedhii ufii caalaa deemaa jechuudha fedhii ati waan ati barbaaddu waan atini isarraa eeydu osoo ka ufiin godhatin osoo ana hin jedhin dhibbaaf dhibbatti si godhaa jechuudha kana jechuun inni ammaan booda akkasin sin gowwoomsin ammaan booda akka shinshawwa ammaan booda akka nama biraa sirratti hin baafne akka hubattu si godhaa jechuudha kanaan dura waan si raawwate sunii fi waan si raawwatu sunii fi beenyaa si kafalaa jechuudha beenyaa jechuun akka wanni kun isatti dhagahamte akka agartee deebi'ee waan kanaan sin gowwoomsine akka agartee onneen kan isaa bana ta'u akkati si jaalattu akkatini gammaddu akkati wajjini yeroo isaa dabarsitu akkatiin isa wajjin yeroo isaa dabarsitu si godhaa jechuudha kanaafuu waan fedhii isaa hunda caalaa fedhii kan kee gochuuf deemaa jechuudha maarree hordoftoota koo abbaan warraa yookaan ammoo jaalalleen keessa amala armaan horii kan qabaannan dhibbaaf dhibbatti akka inni jaalala gammachuutiin si wajjin jiraachuu jiru beekuu qabdaa jechuudha Videoon kun isinitti tolan like gochuun dagatina namoota channel kana faaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii channel kana ta'a ammoo sponsor keenya Adaajaw baay'ee galatoomfanna hanga video biraatti wal agarrutti nagaa